What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up? قاليوان إلمان ورمورا أكمل جرتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جنة دوران دور سنة أدبنا جر دهينيا خناسي حال ما تكتوكوتي توك اللي سرانو بتشي سيسي نفتنيوني نيس نجابات نيس دهينيا خنا وهندنو هركاف رتاني خنافو سوشيال ميديا دا سوشيال ميديا نوتي تو تولچا مالي إني نون تولچو سوشيال ميديا بدوس نوتي نجرا نوهي خان وانسان بكتي ديبي سودان دهو هندافو بغانا جان دفتاني سنين جنة خون بكلاوادا بيجي خنانين دفع أنا كباسي دوران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردي بيتي نسنين جا تنتي سودان غمچو نتي دغيمي اكا اسن هوندينو اكا غمدنين بيخا غمچو اوبليسا يو خانم اوبليتي دا ولين قودچون خنم جيرو خنرتي ونين جو يو خجراتو تاتي اني زياده متاخياتين كبا يعني متاخيا مالي اما دور اللي واتكلم دبني سي واي جولي تناترتي واتكلم دبني اسن هوندينو ني بيتني gaaysin hundinuu qeequu turtaniisi waan adda addaa godhuu turtaniisi footoo isaaniitiis viidiyoo isaaniitiis waan adda addaa maxxansu turtan ani nasri aanoolee hedduudhaan galatoonfadha mucaasan inumaatu dhiiraaf keessattu warri dhiiraa fakkii mucaa sanirra fudhaniisiin jaa fakkii mucaa sanirraa fudhachuudha qabdan dhugaa rabbi beeka waan takka takka majara keenya gabbuunee waa hedduu laaluudha qabna واحد دولارو قبنا خيستو شمرن خينيا بيفا أدى أداتين هوجا هملين إساني كانت تتوقمتي ديرتي شمرن خينيا خانا وان أكنا خيسا باسو دنديسو جراتشو لقبتي إسني قلت شمرن خينيا نما أكنا خنا فيتي نما إسي خفته خاستو تان أكنا خنا فيتي أمو بليس خيا غلطومي سنجان غلطومي obboleessa kiyya galatoomii nasri aanoolee arsii yoon dogoggoruu baadhe maqaan keetis akkasumaan siha galatoomii akka ilma namaa yookaan akka ilma oromoo tokkotti galatoomiin siin jaa obboleettii teenya tana wal jaalatanii waan adda addaa waliin dabarsitanii asirrattis waa hedduu fudhattanii arrabaas haa ta'u faaruudhaas haa ta'u abaarsaas haa ta'u waa hedduu fudhattanii atinumaatu mucayyoo tana خشمرل واحد دول أما دينيا خنا واحد دو خيسان لالو جرا والله حتى تيك توك خيست اللي وما يساني تيتو ديما وان يساني تيتو ديما جا مالف تيك توك خنا خيسا لغتي إنماتو ورسلا شرفك أبو ورسلا ناموسك أبو فيسبوك رجراج إتين أبدان أمني سلا ناموسك أبو ورسلا خبجاك أبو فيسبوك رجراج جماعة لغتي تنجا مالف حتى حال سلا فيدما سوشيال ميديا كان وقلالو لغارب ورسلا تي برغا فيسبوك كان رتين دبتني ورنجياتي ماردا يتوندنو جما قديسا هو قبوته ما خدا في فراشني نما اتخيس جريتوني دندين ما خدا في فراشني شمرا ساتو ورد إيراتي ساتو ورد خبجاك أبوس ورد خونيس غا والخيس جراني هندنو اتخيس جراني سنينجا gartani ammo waan tokkootu jira waan tokkoo jira akkuma wanni hamtuun jirtutti gaariilleen jirti ustaazonni keenya achirtillee anu jalaa hin hafne tiktok san keessattillee anu jalaa hin hafne maaliif haa galatoomanii akkasitti bikka hunda nu jala deemanii bikka hunda seenanii hordofanii wanni ta'uun isaanii kun waan gaariidha anaaf akka mataa kiyyaatitti guyyaada mataa kiyyaati isi waan jettan isintu beeka maaliif ilmi namaa kuni waan adda addaati yaada waan ta'eef ammoo isaan ustaazonni keenya bikka san hunda keessa seenuun isaanii waan gaarii jeetiin fudhadha akka baqqalaawaadhaatitti bada akka kiyyaatiitu jira badaan akka kiyyaa kun ni gorfama badduudhaatitu jira ni gorfamti jeetiin fudhadha خناف أستاذون خينيا قلتو مورا قبدني بك هونتا فراشا خيساني في مخدا خيسان هونتا فردتني وهونتا خيسان تمولتو خيسان هدوران قلتو فردا ربي أمري تيسان هادي ريسون سنينجا تبرا
tanin galatoonfachuu qabu Ustaaz Naazir Hamzaadhaatiin galatoonfadha. Ustaaz Naazir Hamzaadhaa eeda hedduudhaan isin hordofuu ture. Sagantaa teessan sana hedduudhaan hordofuu ture. Galatoomii jazaakallaa khayriin siin ja'a. Keessattuu ammaas obboleettii teenya Zaaraa Shanyii Oromoodhaa. Zaaraa Shanyii Oromoodhaa. Ifi Naasir Aanoolee Arsiidhaa. Akka keessummaatitti illee dhiyaate akka jaalallee yookaan akka jaasaatitti illee ta'ee waan san gaggeessuun kee obsaa fi waa hunda qabaachuun kee gurbaati nama jabaadha. Inumaatu nama Oromoon jabeeffachuu qabdu keessaayi Rabbi fayyaa siyaa kannuun siin jaa waliin isinaa tursiisu isin lameen wal jaalate kana siinumaatu bu'aa ba'ii meeqa mucayyoo tanaa jecha waa meeqa ta'e waa meeqa arrabsame waa meeqa taate Rabbi ammallee sabrii irratti siyaa ida'uun siin jaa akka baqqalaawaadhaatitti hamtuu sin arkin mucaa. Hamtuu sin arkin maaliif jennaan ilmi dhiiraa kun yookaan fuula hin qabu faadhataa tokko kasitti aaruu sini jiraasi si galeemi yookaan mucayyoonis ni bareeddiisi dhalaa bareeddu tana gaa waan adda addaati tura bu'aasi hubaa fi waan adda addaati tura bu'aasi sangaa karraa afuuffatee irraa wanni godhatu suma daawutii fi abbaatitu xaragataa jaan si galeemi isin si daawutiidha atilleen isiidha daawutiidha isin lameen akka daawutiidhaatitti wal eeggattanii waliin deemuu danda'uun isinirra jirti isin galee tagama bira akka obboleessaatitti wanni inni isiidhaamu akka obboleessaatitti obboleettii teenya tana tasilaasiif jaalallee yookaanum jaartiidha. Wanni isin gootan shari'aa islaamaa mucayyoon tun shari'aa islaamaa amantii teenya fudhattee jirti. Amantii qulqulluu waa takkallee ittiin ida'amne fudhattee jirti obboleettiin teenya tun. Obboleettii tiyya akka baqqalaawaadhaatitti akka nama wallaalaa tokkootitti wanni ni isiidhaamu muuziqaan amantii islaamaa keessatti haraami. Amantii islaamaa keessatti muuziqaan haraami. Amantuma hunda keessattuu muuziqaan haraami. Gaa muuziqaan hujii sheexaanaati isii tanaati tu nama jala deema. Si galeemi ammoo obboleessa kiyya Nasri wanni ni isiidhaamu jaartii teeti jawhaa jaalallee teeti muuziqaa fi kana irraa dhaabi. Karaa nagayaatti irra jirti mucayyoo karaa gaariidhaan deemachuu danda'uudha qabda. Atis wanni gadhiistu feetu TikTok keetii irrattis haa ta'u fedhu kasiitii irrattis haa ta'u nashiidaa waan adda addaa garteemi waan gaggaarii waan adda addaa gadhiifadha. Si galeemi bara akkana tahanii wanni tahanii waan no folowara ummataa hin laalin. Folowara ummataa hin laalin fedhu folowara kee haa xiqqaatu fedhu haa guddatu irra hin laalin. Si galeemi wanni ati laaluu qabdu wama kheyrii qofa dabarsi. Waan akhiratti siif dawaadha waan addunyatti illee siif dawaadha. Ummata ilma namaa hin laalin. Ilma namaa laaltee bara akkana ture bar duraa waan akkanaa kana walleedhaaf waan akkanaa kana gadhiisuu turanii muuziqaa waan akkanaa kana nu gadhiisuu turanii nu bohaarsuu turanii amma kun eega fooxaatti mare wanni hundinuu wanni taatee jirti hin fudhatin kana. Hin fudhatin intalti dhalaadhaa takka yookaanum intalti shamaraa gaammas irratti madhiifama ijoollee teenya dhiifama maaliif loqoda harargeedhaati loqodanni harargeedhaa kun dhalaadha yenna intala shamaraatiin feetu haa heerumtu feetu hin heerumini dhaluma yenneeti yaamna kanaaf ammoo akka hammeenyatti hin fudhanne abdiidhaan qaba isinii galaami hammeenyatti hin fudhatina akka harargeedhaatitti dhalaa jenneeti yaamna. Akka naannoo biraatti yookaan shamara yaaniiti yaamanii gaa hoggoggaa nuuf dhufuu dhabuunis ni mala beeytanii majachi kun kanaafuu isinaaf hubattan jeetiin abdadha akkasii obboleessa kiyya obboleetii teenya tanuuf obboleetiidha tasiif jaartii yookaan jaalalleedha. TikTok keessaayis muuziqaadhaa fi kana waan qabdanis qulqulleessi viidiyoo isiidhaa obboleeyyan kiyya viidiyoo isiidhaa. Footoo isiidha kaasa Facebook keessanirraa kaasa haqa qulqulleessa yommoo isin irratti dhiistan mucayyoon amantii teenyatti deebitee jirti gartannimi rabbiin dilii isii si araaramee jira isin arra akka daa'ima arra dhalateetitti lakkaawamti jechuudha daa'ima arra dhalate yookaanum nama hajjii dhaqee fi isin tokko jechuudha namni hajjii dhaqee diliin isaa guututti irraahi xaragamti irraahi dhiqamti jechuudha akkasii bara namni maaliif hajjii dhaqa dili isaa waan waggaa meeqa hunda hojjete dhaqeetiif raa dhiqa update godhu jechuudha haaree taati jechuudha jira
isinii galeemi kanaaf wanni isin godhuu qabdan obbaleetii teenya yookaanum isaan viidiyoo isaanii san haqa maaliif jennaan viidiyoo eenyu maarree waan duraan dabarsite namni waa hundan dabarsine hin jiru akka baqalawaadhaatti ittiin hin dabarse dabarseetiin jira isin hundinuu viidiyoo isiidhaa haa ta'u wama fedhee haa ta'u haasa maaliif jennaan yoo isin hin kaasnees obbaleessi keenya Nasriin sattaree jira bara nu achittuu sattaree jira bara isii tana odoo isin amantii teenya tanaa fudhatin sattaree jira ilmi dhiiraa jechuun nama akkasiiti shamarrillee nama akkasiisan ka barbaaddu jechuudha silaa arraan tana Nasriin nama silaa gargar shamarran tanaaf bikka 5 bikka 15 nama qoodamuu danda'u silaa ta'e shamarran tun cinaa qaama isaa kana waliif qooddi maaliif jennaan namni kanaa kun hin jiru namni akkanatti qalbii qabu namni akkanatti obsa qabu hin jiru dhugaa rabbi maaliif jennaan anammaan tana waan akkanaa kana ni godha waan akkanaa kana godhe onaan ja'an maaliif yeroo san keessatti naa dhufuu dhabuun ni mala rabbiin ilma namaa kana akkatti uume gartani khaaniif qalbii isaa guuteeti uume khaaniif waan adda addaa wanni godhe uume kanaaf obbaleeyyan kiyya wanni isin gootan obbaleessi keenya kun mucayyoo teenya tana gaafa isin amantii teenya san hin fudhatin intala Oromoodha tan Oromoodha sagalee tahaa turte akkasii bar kanaaf ammammoo obbaleetii teenya tan amantii teenya fudhatte jama'aa keenya jechuudha gartaniimi isin arraan tana waan saniin waliin beetu rabbiin araarameefii jira rabbiin Ghafuurur Rahiimi araarameefii jira kanaafuu isiniis mucaa kun obboleessa keenya waan duraan deddeemtanii san achuma dhiisa shamarran warreen hawwiin akkana taate ettanii harka if dura qabdanii TikTok keessatti wanniidhaan akkana goggootan yoo hinaaftan obboleeyyan kiyya teessan oofadha jireenya mataasii oofachuudhaatti jirti duraanis mucayyoon jireenya mataasii oofachaa turte ka isii jaalatu harkatte sigalemi rakkoo fi balloo isaatitu waliin qooddata isa ka waliin qooddatu nuti moo dandeenya waan dandeenyuun cinaanii dhaabbanna waan dandeenyuun isin cinaanii dhaabbanna silaa biyya namaa keessa jirtaniis karaa adda addaatiin waan adda addaatiin wal cinaa dhaabbachuu ni dandeenya jechuu kiyya isni galee waan dandeenyuun wal cinaa dhaabbachuu dandeenya gammachuu tana namni karaa adda addaatiin waliif ibsa waan adda addaa faa walii bitee surprise wal godhuu faadhaa jira waan adda addaa walii godhuun ni jira kanaaf karaa hundaanuu isin cinaadha jira rabbiin baga karaa gaarii irratti si deebise sin janna hawwii teenya hamtuun sin arkini obboleessa keenya obbaleetii teenya tana maaltu na seene obbaleetii teenya tana sattaree arrabaa fi waa meeqaa fi kana hunda irra aantani abshir naatitu sii jiraa jetteeni garteemi arraan tana isiin tun siin sadarkaa kana geesse jechuudha rabbiin irratti isinii tumse kanaaf Nasri aanoolee rabbiin sabrii siyaa kanu ammallee kan akka keetii kun nufaa heddummaatu kan akka keetii shamarran akkana qalbiin cabxe hedduudhaa jira tan akka hawwii tan qalbiin cabxe hedduudhaa jira shamarran tu waan adda addaatiif rakkoon adda addaa waan isii hin goone hin jiru rakkoon hogga muddee nama wanni isiin hin taane hin jiru dhiirtinis wanni inni hin taane hin jiru gartanii ammoo hogga akkasiisan namni nama jajjabeessu jiraachuudha qaba jechuudha kan akka Nasriidhaa kun jiraachuudha qaba gartanii kanaaf Nasrii keenya galatoomii hamtuu sin arkini rabbi umrii teessi haa dheeressu abo ati umrii dheeradhu sin jenna isin lameenuu walumaanuu umrii nuu dheeradha waliin nuu tura obbaleetii teenya nuu sattartee jirta rabbiin akkasumatti hamtuu ilma namaa hunda rabbi haa sattaru teessanillee rabbi isinii haa sattaru wiliifillee gartanii hamtuu teessan
ilma namaatillee dhageessisina yoo akka tasaa wal dhabdanillee nama dhageessisina nama inuma dhageessisina banii aadam adawwiidha naatiitu isinitti hima ilmi namaa jechuun adawwiidha adawwii maalirraa haasoyinaa malee akkamitti si cinaa dhaabbannaa kan hin jenne hunu agartanii jirtan jidduu ati immoo kophaa kee taatee mucayyoo san cinaa dhaabbattu tokko kee sin cinaa dhaabbate hin jiru yoo akkam nama tokko yaadaan ta'e malee kophaa kee dhaabbatteeti kophaa kee isaan footoodhaaf kana waa hunda viidiyoodhaaf kana waan silaati barreessiteef kana hunda jalatti ol darban ni ilaalaa bar maaliif gaa hin dubbadhu malee waa takkallee yaadaaf kana hin kannadhu malee wanni dhaamiti maaliif namni keenya yoo ati aboo mucaa kana dhiisaa yoo ta'e si arrabsa ati sila oromootiya akkanaa fi kana gaa nagayaan bulaa waggaati jettee siif hin beekan beete aboo mucaa kana qalbii cabsineeti kainilleen akkana nuunja waan birootillee jennaanii miijaaniiti gaa namni tokko footoodhaa fi waan sila waan adda waan sila mucayyoon duraan dabarsiteef kana wanni godha sii galeemi kana ta'uu hin qabu nutiin kun hawaasni keenya kun gabrummaadhaatitu nurra jira gartani hawaasa hin dammaqini biyya jijjiiramne malee sammuun teenyatuun hin jijjiiramne gartani jirana biyya jijjiirachuu jechuun sammuu jijjiirachuudhaa miti kan Awurooppaa jiru kan Ameerikaa jiru kan wadni jiru hundi isaa juuntoonni kun hundinuu biyya jijjiiratan malee yookaan huccuu jijjiiratan malee sammuun isaaniituun hin jijjiiramne kanaaf nasrii keenya galatoomii hamtuun sin harkini waliin nuu turaa dhaan isiniin jaa tagama biraatti ittiin deebi'a tagama OMN ittiin deebi'a miidiyaa OMN dha Oromoon hundinuu cinaa dhaabbachuudha qabdi miidiyaa OMN Oromoon akka Oromoodhaatitti cinaa dhaabbachuudha qabda miidiyaan kun miidiyaa arraan tana qilleensa Oromiyaatii miti lafa Oromiyaa san hundaa'u kan bilisoomse OMN TV dha OMN TV Jawaar Mohammad biraa hidhamee mana hidhaa keessa jiru takka jaa miidiyaa OMN ti hujii Jawaar Mohammadiitiitu Tigreentu akkeessiin caqqu taasise malee biltsiginnaadhaa miti Abiyyi Ahmadii miti Abiyyi Ahmad dandeetii eessa baasaatii bitamaadha ture caammaa xaraagii nabbar nama telegiraamaan deemu ture isin galeemi amma ijoollee takkaniin harkaasirraa hoolayyii takka nu galatoonfachuu qabdanii nu wanni ta'uu qabdanii nu warra Awurooppaa taphi warri isin Awurooppaa keessaa qabdan taphi mee warrummaan isin Awurooppaa keessaa qabdan ummata ifiifuu jireenya isaaniitu jijjiirachuu hin dandeenyeemi warra sadaqaa nyaatu warra sadaqaa farajjiidhaa nyaatu ni beeknami gaaddeemiti ummata jireenya isaaniitu jiraachuu hin dandeenye bara kaisin amma juuntonni isin biltsiginnaadhaa warreen amma isin wal yaamtan kuni ni beekna we know each other bikka isaan jiran hunda beeknaa bara isin gale kanaaf suutatti deema suutatti kilaasii keessanii ala hin sossooyina kilaasii keessanii ala hin sossooyina wanni isin qabsooytanii isin jiru qabsoon abbaan qabsoon ni jira mana hidhaa keessatti ol darbitan garteemi waan isin isa gootanii arraan tana nafxanyaan isinirraa baafachuudhatti jirti isin gale የኦሮሞ ሰራዊቶችን ሳይሆን እናንተ የምታመሰግኑልን የኦሮሞውን በሬ ነው የምታመሰግኑልን ጃን በሬው ነበር በሬውን ነው የምታመሰግኑልን ጃኒቲ ሎን ኦሮሞዳ ሰኑፍ ገለቶን ፈዳዳ ወራን ኦሮሞዳ ወቶንተይን ሎን ኦሮሞዳ ሰኑፍ ገለቶን ፈዳዳ ጃን ማልፍ ጀናን ሎን ቢከ ደሙቲ ሁጂኒሳ ወኒ ዋንቴ ገለቶን ፈሙዳ ቀባ خنين أمو لون وان تهني لون سنو هنكهني أورمو أسي أجيسا نفتنيا دو أجلا باسو داب أجت دكاني وريغا ما ترنجتشو غرو غلطة هنكبن أرى غرو نفتنيا إسانيا چوداف إلكي تكارا چاجرتي يچودا إلكي اتكارا چاجرتي غرتني هنگا جوار محمد مني دا خيسا باستني هنگا جوار باستني أبدا نفتنيا نسيني راغدين تيسو نفتنيان جوار من بربو سلا بيتني دوا خيسني بار دوا دابر نمني خو جو انغول له هنقباني اچو ملفما سيني تاونو بر غافا جوار قلي سرا توري بر نفتنيا ميقاتي تو فر فنچانو توري بر اري سويه تاسرلن اري سويه አላስተኛ አለኝ اري سويه ያስበረገገኝ ነው የቻቱረ ማሊፍ ከፍራቻ የተነሳ ነው በቃ
He's a nukureen jechuu bar Jawaar. Gartanii kanaaf warreen OPDOdha isin duraanis OPDOdha ergamtuudhaasi. Kanaaf Jawaar mana hidhaa keessaa baasa. Isin warra Haacaaluu ajjeeseesi Jawaar mana hidhaa keessaa baasa. Nafxanyaan isin saahiba godhatanii fira godhatan diina taateetii isinitti as deebite. Gartanii kanammoo du'a jalaayis rakkoo isin amma keessa seentan kana jalaayis isin baasuu danda'u Jawaar Mohaammed tokkicha qofa. Jechuma tokko isinii kaayaa bar. Jechuma tokko isinii barreessa khalaas. Lubbuun teessan du'a jalaa baatee jirti jechuudha. Jawaar koo ka እስር ቤት ወጥቷል ከእስር ቤት እኮ ተለቀቀ ወገጃን خلاص ደመቀ መቆንን ከነማ ተራከነቲ አብይረቲ ፍንጭሉዳፍ ደም ከነማ አብይ አህመድ አጀሱዳፍ አንጎራ ፍደቹዳፍ አከነቲ ኢትጋሪፈቱሁን ጃዋር ይታሰርልን የቻቱረ ማሊፍ አብይን ለመግደል ነው ሆላጂ ማኸን አጀሱዳፍ ጀለና ነው ወደት ይጀር ሲገለ ሆላጂ ማኸን ጋፈ ቀለመለ ሰሚነርኩ أما هوليين جولن جماتوني سكسي بر هولي سنو أفان أورومو بالله عليكم أوقع أفان أورومو دبتن ترتيب اتحاسوا أكنا ما قالوا اتحاسوا أفان أورومو دا هنجلسنا أفان أورومو دا هولي بلسقنا دا أفان أورومو هنجلسنا كابسون اسين غوتن اسين جور كابسون اسين غوتن هنجور أبي يامد واتكال لي هنغون اسين نفت أنيادا أب إيجتن اسين بتمتون أب إيجتي سيقلي خاسي نفتنيان اسي نياتشو رتيرتو اسين اسي ورمو رتي ايجتان قرتني خناف اسين هوليين واتكاليهم بينتوني اسين هوليين ومني خيسن بيا خيسا دمو رتي جروتون اسان سنف ديما سغليتها ديما اسان سنف سغليتها اكوان قبسويتني في الدني ايسا قبسويتن ميسي نتي مامي بكم مان اسين نتقبسويتنو جرامي فيسبوك رتي زمالي بر واتك اللين غوني بر OMN چنا دابني واتك نوتيما OMN چنا دابنيتي يوم كيك اللي انا ما كيكوس غرغاريتين كيك اكنا توتيچون خنافي نما ميديا ابراهيم بربادو ميديا OMN دا اك ميديا تفدو هابلسو فدوان فدي هاغودو نو هاجراتو دبمو ينقبو ميديان برا دبمولي رنخان اكمتا خياتتي دبمولي رنخان ميديا برا كيكو هندندو it is a private media private ati خنمني لما في سدي ديمون يسون غرتني خنمني لما في سدي ديمون كيكو داس هندندو واتكلي وني غدو لي هندندو يچودا كيكو لي ارانم باسو يچود غرو اورومو خنا هو OMN كيكو نمني هندينو مالف كيكا رانتن سبقلاوان مالف OMN كيكا ركون تينيو هو مالي نوتي تول بري هنجريمو نوتي تول انغرغاري نيمو اكامي خجاو نمو والخيسة ديبيت والإجابة يجودا سيغلي OMN را والديبسونو وني تانجي جودا يوني ان رانتن OMN كيك ابو ان كيكين OMN يون انجي نمني دوكو نمني خونا هنگم تك واني ساكنا جبي فتالال hangam takka yoni nama OMN keke abo OMN keke ya khi fetu ati sami bahiti yona anje namni khuni OMN cina dhaabate injaan ana kana irrana ege OMN cina dhaabate jeetin wonni harkaan itti kanne jechuudha okay gartani ammo gargaarsa OMN da irra dhaabachuu hin qabu fedhu Jawaar haa bahu fedhu hin bahin OMN irra dhaabachuu hin qabu mal jaanu manni hooleyin bilsigna da OMN khanfand godu geetachu asafati sanu miliyena meeqa lakkaawani bar dolara miliyena meeqa hay dolara miliyena meeqa yo lakkaawani yo khan akkasitti khannamufte mal godaahi Jawaar Mohaammed biyyatti gala hingalu be Jawaar duga rabbi hingalu hay OMN biyyuma khay ala khana taa'e hujii isaa rangoduu ni danda'a bar سيقلي خناف وان هنجرين هاسينا وان هنجر هين هاسينا كنا يتني OMN چنا دا بدا ilman oromo da qeexanis OMN gargara OMN qeeqa gartani mi khana goda ammo tana kheesa hattulen takka hattulen titikishon
rooban kaasina rooba kana keessa wanni godina hadukkeen kaasina Kadiiroo Elamoo Zaayirii sitti hima laal miidiyaa ni qabda Facebook ni qabda YouTube ni qabda dandeessa saniin dabarsi sigalee saniin dabarsi miidiyaa irratti isin bantan maali miidiyaan isin miidiyaa irratti bantan maali hay namni OMN dhaanu odoo qabsaa'ee kana cinaa dhaabbatanii hawaa takkallee wanni hin godhin haareetti miidiyaan isin bantan maali odoo Oromoon biyya keessaa du'u jiru odoo Oromoon biyya keessaa fannifamuudhatti jiru odoo Oromoon biyya keessaa hidhamuudhatti jiru kajuwaar mana hidhaa keessa jiru isin asii dimtsi wayyaaneedhaa fi maalii fi kana keessa dhadhaabbatanii haasuytan so isin ammoo as dhuftaniiti haareetti YouTubein isinii gahuu dhabee ka Facebookaa isinii gahuu dhabee haareetti TV rabbantan Oromoo irratti haareetti sabon qaanfattan immoo an ummanummaan biyya gurguddate jiru kun hin qaanfatu ummanni rifeensa areeda nyaara hin qabne kun hin qaanfattanii hin jaabare egaa Kadiiroo Elamoo hin qaanfattu ምነው ትንሽ እንኳን አይሰቀጥትም እፍረት ምባል ነገር እኮ አለ ኡመን ሁን ኡመተ ኸኛ ኡመተ ዱኡደት ጅሩቲ ቶለሌታቱኒን ደለጋፊ የተይፍን ቀብዱ ያኺ ቲ ዩቲዩብ ይኸትራ ዋንታ ተይፎ በኒ አርከታ ዩቲዩብ መኸትራው ዩ አቲ አራንተን ሁጂ ሂንደይነ ቴሴ በኒ አርከታ በር ሰብስክራይቢን ቀብዳሚ ሰከኑ ቪዲዮ መተኮ ገዲስቴ ቪዲዮን አትገድሱ ዮ አቲ ኳሊቲ ቀባቴ ገሊ ጋሃድ አርከታ ሲገለ አሞ OMNin achi gofan dimiidhaaf waan adda addaati fundraising dhaatiitu deemuudhatti jira yettanii cinaadhatti waan biraan banina isin ummata burjaajeesuudhatti jirtan waan akkanaa kana dhiisi waan akkana yettanii waan kolkoleentun deemtuun akkana yettanii cinaan dhaabbatina gargaartanii OMN cinaa qofa waan OMN hin tahin kolkolee maarree miidiyaa minaamin jettee deemtu tan akkana yettanii gargaarina nuti qabeenu OMN qofa OMNin kan akka isaatitti Oromoo mataa ol qabachiisee qilleessa Oromiyaa san bilisoomsee akka Abiyyi Noobelii fudhatu kan taa'es OMN dhaabar hujii OMN ti bar hujii Jawaarii barbo hay akka wayyaaneen biyya sii galtu kan taa'es eenyu akka Abbaay Tsahayyee biyya isaatitti galu kan taa'es eenyu humna kamiin arraantana kan Abiyyi Ahmad Tigree tana cabse eessa baasaati fidenni humna tan eenyu ka humnatti godhe OMN bar Jawaarii barbo sabaa isiniin kun akkamitti yaaddan ummanni amma wallaalotni kun yoo jundaa isiniin je'ee maarre isiniin je'u culullee isiniin je'u waan adda addaa isiniin je'u kana laalina gartani hujii Jawaar Mohammad hojjete hujii OMNin hojjeteetiitu arraantana ummanni kolkoleentun akka isin mataa ol qabattee mana arabaatiif kana hunda keessa mataa ol qabattee OBN fi maalii fi kana hunda irratti ol dhidhihaattee haasawtu kan taasiste hujii Jawaar Mohammad hujii OMN ti akka Saaliyaa Saamii Tamiilaa haantii kolkoleentun akka isin asii biyya galtee asii waamee isin jettu kan taasiste eenyu Jawaarii bar siglaami hujii Jawaarii bar hujii OMN ti bar ummata kana hunda kana ma wal barsiise Jawaarii bar gartani arraantana namni tokko bar Jawaar cinaa dhaabbatee footoo kaanaan inni kun hayyuudha jaamaa bar maqaa Jawaariin namnummaan tokko arra footoo Jawaarii wajji kaanaan Jawaarii wajji taa'ee nyaata nyaannaan hayyuudha gootaa jee yaamamaa bar gartani akkas jetteeti Oromoon nama yaamuu turte amma Saaliyaa Saamii faadhaas akkas yaaniiti yaamuu turan sigale Saaliyaa Saamii garuu nama guyyaa keessaa arraantana biltsiginna dabalame guyyaa keessaa biltsiginna dabalamte Saaliyaa Saamiidha isii takka jaa eenyu maqaan isaa Caalaa Bultumeedhaatiis nama aakhira dhufe jechuudha isaan kun bikka qarshiin jirtu irraa hin dhaabbatan isaan bikka maaleen jiru akkanaa jaanii wanni hin jaan sigale Kadiiroo Elamaatiis hisaaba san keessatti asidho sigale hojjetta taanaan Oromoodhaaf hojjedhu tola sigale mee haqa ummanni wanni nu godhe laalla nam sadii fi nama maaree dhaatiitu nu wanni godhe maalsi wanni godhan ni qabdaati biyya guddatte keessa jirtaati
hay biyya guddatte keessa odoo jirtu wanni ati oromoo saamuudhaaf wanni ati goofandimii bantee wanni gootumaan yoo maali namni biyya guddate keessa jiru akkamiin sadaqaa kadhattee akhi oromoo asii du'uudhatti jirtu silaa nama sammuu qabu silaa ta'e mee oromoo biyya keessaa dhoomu jirtu tana rakkoon adda addaa irra ga'uu jirtu tana fakkeenya Shamshaddiin Xahaadhaa abbaan isaa hedhaadha jira obboleettiin amma dura irraa hedhamtee jirti baatee fi hin baane hin beeku isaan saniif maaltu barbaachisaa abbaanis hin jiru innillee hin jiruuti maaltu barbaachisaa gargaarsanii fedhamoo hin fedhanii waan kana irratti dubbatee takka hin dubbanne firii Shamshaddiin Xahaa jechuu firii Jawaar Mohammad jechuu kanaa miti dubbiin bara gajjettanii hojjechuu danda'uu qabdanii bara hanna akkanaa kana dhiisa miidiyaa irratti hin banina wanni isin deemtan hundinuu waan hannaati akkaataa itti xiisha oromoodhaa seentan oromoon bayyanattee jirti oromoon duudhatti jirti oromoon nama isin hiriira baastan karaa irratti ajjeesistan karaa irratti dhooysistan kanatti warri isaanii hundinuu itti ol erguudhatti jira isin gale arraban namni tokko abbaan qabeenya qabu bar Ameerikaa san taa'ee waan biyya keessatti mana jaarrateef aboosa biltsiginnaatun akkam feffeetii jee yoo inni koomenti yoo barreesse nooma ganda isaanii ka biltsiginnaa keessa majiruutu bar mana isaa san deemee saamaa bar akkanaa jee bar namni har'aan tana sodaa biltsiginnaati jecha waa takka illee barreessuu bararra isin gale kanaaf Kadiiroo Elemoo wanni ati goofandimii miidiyaadhaan banee maareedhaan banee jettee iyyituuf gargaarsa uummatarraa guurtuuf hin jiru gargaarsa waan uummatarraa guurte san kara OMN dhaatti achi dabarsi alaaxuur garteemi akkaawuntii OMN keessatti achi dabarsi transfer godhachi dabarsichi yookaan ammoo warreen hidhamaniitiitu jira faamilii Baqqalee faadhaaf faamilii Shamshaddiin Xaafaadhaaf achi ergi waan silaa guurtan san ummata keenya warreen waan akkanaati irratti hirmaattan Kadiiroo Elemoo sagalee nuutaa wanni nuutaa eettan namuu miidiyaa ni dhageeffata miidiyaa dhageeffattan kana irratti namuu warra keessan cinaa dhaabbachuu danda'uu qabdan hidhachiisuu danda'uu qabdan wanni isin baastanii wanni gootan hin jiru Kadiiroo Elemoo nukureela seetanii nukureelli OMN caalee hin jiru nukureelli Jawaar Mohammad caalee hin jiru hujii Jawaar Mohammadiin hundi si kolkoleen hundi si mataa ol qabattee arra oromoo saamuudhaaf goofandimii bantee waan adda addaa hojjechuudhaaf deemtu hin jirtu hundi siidha eega Jawaar dhuftee amma hundi si qilleensaa hojii ol barte kolkoleen ijoolleen jimmaatuun sammaan tana eega waan qabsoo OMN fide qabsoo Jawaar fide kanaani isinis qilleensaa hojii ol barte takkittiin isi ummata log out fi log in nu seenuu hin beekne Facebook isaan kanaatitu ara ummata bunyaanii naasoo kanaatitu asirraa nu bocu jira jechuudha waa meeqaasoo jiran ummanni kun ustaaza arrabsan waa maareedha arrabsan ummata barsanuu hin qaanfanne ustaan Naasir Hamzaa fa'a wama isaan ja'aniin wama ajaa'ibaa kana ja'aniin arraba sanu maaree haadha keetii afaan arabaatiin yaa akhi hin ja'amu haadha teessan arrabsuudhatti jirtan sigale suuta ja'a ani sinaan abalu ta'e ustaan Naasir Hamzaa duyda duubaan hin salaatu inni nu isinitti hidhateen salaatu inni nu isinitti hidhateen salaatu suutatti deema suuta kanaaf adaba fitti godha adaba gartanii suutatti deema warreen oromoo saamuudhaaf miidiyaa bantanii OMN cinaa fiidan suuta tasgabbaawa qaanfadha silaa qaanyiin beeytaniiti qaanfadha yookaan likkii isinitti himne malee hin taatu gaafa isin waan akkasiitiin ol baatan ol baanee isinitti himuudha dirqama taa'ee beekaa kun hin jiru sagalee taataa akkanumatti ta'e oromoodhaaf tola ooli gaafa oromoon bilisoomte gaafa oromoon waanni hundinuu bitara mirgatti galteef waan feete gaafachuu dandeessa waan feete jechuudha amma immoo oromoo asii hidhamaa jirtu
daa'imman xixiqqishoo fa'aa fuudhanii mana hidhaa keessatti ol darban. Yeroo akkanaa tan akkamii goofandimii fa'aa banattanii miidiyaa haaree banneeti kana cinaa hootaa dhaabbadhaa jettan. Namni miidiyaa qabu kana ibidda majala shida. OMN kana kan namni wanni godhu. Wanni mootummaan OMN irratti xiyyeeffatteef maali? Maaliif? Maaliif? Wannummaan mootummaan OMN irratti xiyyeeffatteef maali? Ka isin asii miidiyaa xixiqqishaa kanaan deddeemtan. Yaa akhi yuutuubii keessan keessa gaddeebi'a. Namni maallaqa harkeen beekne kun rakkoodhaa beeka. Namni maallaqa harkeen beekne kun rakkoo. Maallaqa xixiqqishoo sanuu asii. Doolaara 1,000 fi kana fa'aa 2,000 fi kana yuutuubiin waan isinii kafaluu fi kana fa'aa laaltaniiti. Ahaa saboola akka akkanatti maallaqni ni argama. Haaretti Oromoo tanaas keessa seennee hooyi. Hin ta'u haa kun. Hin ta'u. YouTube sanirraa wanni ta'uu dandeessan jechuudha. Gaddeebi'a. OMN cinaan deddeemina. Magaalaa OMN tana keessa firaasha keessanii fi makaddaa teessan fudhatanii deddeemina. Taatanii OMN cina haa dhaabbannu Oromoo ja'ati hawaasa haasa. Sadaqaadhaaf isinis miidiyaa bannannee jirraati maal godhannee jirreettanii hogga waan hin jirreen Oromoo keessa deemtan namni maal qabatee maal dhiisa. Miidiyaa kam cinaa dhaabbata kamoonni ija ummatatti hin taphatina. Ummatatti hin taphatina. Hawaasni keenya waa adda baafadha. Hogga ummanni kun waan akkanaatiin isinitti dhufe caljaa jala. Harka gurrarra kaayadha caljaa. Akkana ittanii dhagayna. Qarshii silaa isaaniif wanni gootan san miskiina biyyaatiin wanni godha agargaara. Fuudhaa yookaan OMN keessa darba. Maaliif? OMN ijoollee biyya Arabaa tan hundaatiitu ta biyya galtee fi ta biyya hin galinii warra lubbuun jiruu fi warra lubbuun hin jirre hundinuu tokko kan OMN kanarratti hin hirmaatin hin jiru. Galanni ijoollee biyya Arabaa haa ta'u. Isaan kanaatiitu haqatti qaba. Gartani? Kanaaf OMN cinaa dhaabbattanii OMN cinaa dhaabbadha. Gargaarsaafis sagalee uummataatiifis qeequudhaafis hundaafuu kannaamit jawanii OMN dha. Maaliif? Akkaan fedhetti qeequudhaan danda'a. Kaniin gargaaruu danda'ullee dhisuma. Ka dubbatullee dubbiidhaa fi kana waan irraa baasullee dhisuma jechuudha. Isii galaabi. Kanaaf gargaartanii OMN numa cinaa dhaabbadha. Kolkolee miidiyaa asii haaree banannee deemaa jirru maali hootaati nu cinaa dhaabbadhaa jettu tan akkana jettanii dhageena. Tana godha. Okay? Akkasi obboleeyyan kiyya Nasrii fi eenyu hawwii teenya rabbiin hamtuu isinirraa haa qabu. Galtoomaadha isinin jenna. Warreen ammoo TikTokii fi maalii fi kana fa'aa keessa deemtanii intaltii gurbaa jaalatteeti malee amantiidhaa fi miti isa jaalatteeti islaamoyitee maar hay suuta jaa obbalii ati tan akkas jettu kana kan gaarii tokko rabbi si haa hiru obbaleetitiyya hin hinaaffaan gaarii dhammoo ni jirti hinaaffaan tooni akkaataa qabaachuudha qabdi. Hinaaffaan nama lameen wal jaalattee fuutee hin fiigin sooshaal miidiyaa irratti qaanfadhu yaa fi intala shamara qaanfadhu. Isaan lameen ka wal jaalate wanni waan isaaniitiin deemtaniif hin jiru. Naamusa fitti godha. Naamusa fitti godha. Gurbaan har'a isin mo'atee jira bara. Walla isin mo'atee jira. Maaliif? Silaa akka isin irratti wanni gootan saniin sila harka isinitti kanne khalaas. Isaafis hin taatan mucayyoodhaaf illee hin taane jechuudha. Garuu arraan tana injifatanii jiran isaan arraan tana. Isin injifatanii jiran. Nasir isin injifatee jira. Dhiira jechuun tana kun olaala. Nama obsa qabu. Nama obboleettii shamaraa takka tan bikka maletti kufte. Tawanni adda addaa irra geesse.
aizosh naa sii jiraa jee obboleettii teenya san bikkaamtuu keessaa baasi jaalala kanneefi akka jaalala inni isiidhaa kanne san isiilleen irraa fudhachuu dandeessutti gartaniimi gartan mucaan jaalala isiidhaa kanneeti isiilleen akka jaalala inni isiidhaa kanne san irraa fudhachuu dandeessutti wanni godhee jechuudha gartanii dhiirti kanaa hin jirtu beeka dhiirti kanaatu nu barbaachisti intala shamara akkanatti sammuu isii dha'uudhaa miti yoo isii rakkoon takka takka irra geesse aboo ati taa akkanaatii moo jechuudhaa miti aboo ati taa akkanaa moo ati barta akkana ta'uu turtee jennee mataa dha'uu hin qabnu shamara qalbii cabsuu hin qabnu shamaraa fi daawutiin tokko ni cabxiisiin shamaraa fi daawutiin tokko waan tahaniif suuta irraa jechuudha qabna jara keenya waan fedhan haa qabaatan badii fedhan haa godhan sigalee kanaaf suuta irraa deemuu danda'uudha qabna isaanuu bar baddii teenya tan dubbatanii bar silaa shamarran silaa ni dubbanna ja'anii badii tamtu irra hamtu ta dhiiraatitu irra baddu isaan kun waa meeqaan ta'an waa meeqanuu qabanii nuu ta'anii bar sigalee waa meeqa keessattu jira boo odoo waliin haasofitanii kan intalti tana hin beekne waan adda addaatti ergitan intaltitu waan akkanaa ni feeti jechumarraan kabar isii tanaa hin beekne katakkaa salaam aleekumiin je'iniin waan adda addaatti ergitanii haayi jettaniin dhiira akkanaafaadhaa jira waa meeqa isiin tun baadhattee teessii bara shamara jechuun baharaa beekaa bahara gartani kanaaf shamarran keenya kabajamuudha qabdan kabajamuudha qabdan isin har'aan tana sababa as nasrii aanoolee arsiidhaa mucayyoo hawwiisan hamilee itti horee abshir je'eenii isii jajjabeesee arraan tana bikka kana isii gahe dhugaa rabbii isinilleen achi keessaan mataa ol qabachuu danda'uudha qabdan lakkaa namni akkanaa ni jira dhiirti kanaa lakkaa ni jirti jettanii mataa keessan ol qabatanii deemuu danda'uudha qabdan akkanaa jettanii hamileen isin hin cabin hamileen isin hin cabin namni ammaan tanaa kan hamilee nama cabsu malee kan hamilee namatti kan nu hin jiru akkanaa jettanii waa takkaan illee hin sobamina qooda keessan hin dhabdan isin qooda keessan abadan hin dhabdan akkuma hawwiin rabbiin qooda isiidhaa isii barreessetti isiniifis qoodni keessan sun numa dhufa guyyaa tokko jechuudha gartani hawwiin dheengadda akkasitti namuu waa meeqa jechaanii ture footoo nasriitii fi viidiyoodhaa fi kana namni qilleensarra fiiguu ture arra kunoo isaan maashaallaa allahu akbar jechaanii jira arra namni kunoo xiqqaa guddaan arra maashaallah jechaanii jira jechuudha kana hunda kataasise eenyu kana hunda kataasise eenyu mucaa kana jechuun nasrii kanaatiitu mucaa ajaa'ibaati dhugaa siigale isa kanaatiitu nama ajaa'ibaati nama sabrii qabu nama akkanaati jechuudha anu duraan itti aareetiin ture waan takka takkatti itti aareetiin ture garuu dhiifama jeetiin hin jira wallahi akka innillee dhiifama naa godhu niin beeka maaliif namni waan silaa godhe san keessatti dhufee wanni godhe umaatii miti beeka waan nama goote san dhuftee waboo dhiifama akkana itti khalaas gaabar kanaaf obboleessa keenya arra ustaazonni ulamaa'onni xiqqaa guddaan wallaaltuun akka isin ol baatee arraan tan maashaallah isin hin jettu viidiyoo yookaan footoo teessan tanarra sheer gootu kan taasiste obboleessa kiyyan nasriidha si galee akka obboleettii teenya tana mataa ol qabdee hamilee itti horte garteemi rabbiin sadarkaa ta'e ol haa kaasu tan si jabaatti rabbi si haa laaffisu
tan sirraa fagaate rabbi si haa dhiyeessu obboleessoo hamtuu sin harkiniin siin ja'a si galte bilbilli ati bilbiltu hundinuu kanuma khayriidhaa haa ta'u khasib bilbilu hundinuu wama khayriidhaatiif khasib bilbilu haa ta'u hamtuu sin dhageessisin maaliif jennaan arraati obboleetii teenya tana maqaa itti goote mucayyoo tana maqaa itti goote hawwii tana maqaa itti gooteeti sadarkaa isiidhaa ol kaaste hawwii dheengadda namni deddeemuunii fi ta'arraan tana wal dhabdi si galte ta'arraan tana ililliidhaa jala deemaa jechuudha ililliidhaan simatamtee akkasitti ililliin jala deemti jechuudha du'aayiidhaa fi wanni adda addaa hanga ustaazonni hundinuu maasha Allah Allahu akbar jaan takkatti khaqeeqee fi khaniin qeeqin hundinuu maasha Allah akkana hiseeni an duraanii shakke duraan sawaan takkaan barreesseetiin ture peejii khiyyarratti mucayyoon tun akkuma karaa wanni kana shushurf kaa'u jirtiiti karaa keenya kanaas dhufuu dhabeetiin ji'an maaliif jennaan harargeen tun hedduu haasuufti funyaan harargeedhaa kun hedduu harkisaa beeka si gale maaliif gaafuma isiin akkanatti ustaazotaa fi kana akkanatti waan adda addaa hamtuudhaa fi kana irraa deebisaa turte gaafasuma mucayyoon tuni dandeetii addaa qabdi khalaas kara keenya kanaas as goruudhaaf deemtiin waan jeelaalan akkasitti arraan tana nasrii sababa godhee fi sababa nasriitiin mucayyoon tun gama keenya kana dhuftee jechuudha ammoo namni keenya kuni amantiin teenya tun laalame amantii simattuu tahuu isiidha tanmo hunda simatti beeka ka itti dhufe hunda veelkoman jettiini bar biduu mafrash gartanii numa qeebaltii bar kanaaf aboo rabbii numaatu amantii kana kan nuu kanne wallahi alhamdulillah yaa rabbi muslima ta'uu qiyyatti alhamdulillah tana ninja booneetiin jaa akka baqlaawaadhaatitti amantii bareedduu tana qabaachuun qiyya alhamdulillah injaan si gale shamarran keenya akkina ittee qalbiin sin jabin wama feete hojjedhu rabbiin khafuurur rahiimi akkana jee ilmi namaa akkasin sodaachisini ati waan akkanaa kana goote rabbiin azaaba si dabraa rabbiin siif rahmatu rabbiin ofiisiin hin finqu no si gale atummaan rabbitti ol dhihaannaan khalaas hulaan isaa banaadha wama feete hojjedhuuti keessaa ol bahi feetu arraan tana farshoodhaan qaama dhiqadhu feetu qaruuraa kudha shan firratti cabsaa buli ganama isaa atummaan kaate yaa rabbii yoo yettee harka samitti ol qabde khaaliqni ifiisaatiifu sii dhiise jechuudha rabbii waan dhaben qabu nuutiitu haajamaadha nuti haajamaan jechuudha rabbiin nutti haajamu beeka nuutiitu haajamaadha kan rabbitti haajamu nuti gartanii akkana jettanii ilmi namaa yoo waan fedhe isiniin jee ilmi namaati tukkana nuun je'e abaluuti tukkana naan je'e yoo waan ati kana gooteef rabbiin siif rahmatu azaaba seentaa naan je'ette akkana jettee ibiddattiif hin darbin khasi uume rabbii khasi ajjeesu rabbii khasi razaqu rabbii si galeemi kabalaa jalaa illee si baasu isuma akkasuma wajjiin dhiirti akkana sirii aanoleedhaan ni jirti tan shamara tana sattartee garteemi sattartee abshir namni waa hedduudha dabarsa anilleen akkanattiin dabarsee tureeti abshir je'uun beekaa gaama maaltu jira seetan bar mucayyoon tun waan silaa nuti dhooysatti daddalaynu waan silaa namni dhooysatti dalagu isin laayivii hojjettee bar akkasii bar daaset akkasuma bar akkasii bar wanni bar laayiviidhatti wanni hojjetamaatuun bar waan takka illee badiin qabdu bar wanni garuu hamtuun waan dhooysatti hojjetan waan dhooysatti hojjetani badduun dhooysatti meeqaatitu wanni jee
shamarran tun meeqaatitu ulfaayeetuma deema kanumatti kan ilmoo abbaa hin qabnee fi wanni hin jenne ijaabarra keesseetuma deemtuun hedduudha. Si galee silaa nuti kun nama beeku silaa ta'e shamarran akkasiisan abshir obboleettii diyya. Jennee silaa hamilee itti goonee waan adda addaati wanni godhuu qabna ture. Kanaaf warri dhiiraa akkanaa jettanii hamilee namaa hin cabsina. Si galee hamilee namaa hin cabsina. Barumsa nasiriirraa fudhadha. Okay? Akkana jettanii footoo isaaniitiif maal isaaniitiif kana kanaas fuutanii waan adda addaa irratti hin fiigina. Hamtuudhaan hin yaadina isaan kana hamtuudhaan hin jaalatina. Toltuu qofa yaadaadhaaf. Akkasi. Waalaikum salaam. Awwa sagalee numa jirta. Eessa kuttee saboonni biltsigu moo akkamisa? Biltsiginnaa taate moo akkamiyaati? Namni keenya Harargeedhaa kun beektaa biltsiginnaa illee ta'e waan rabbitti ol dhiyaatuuf harka isaa kana yoo rabbitti ol qabe dafeetuma Haaliqnis araaramaa fi beekta. Dafeeti araaramaa maaliif Harargeen tuni hogga waa balleessitus harki isii kun akkana jaati akkana jaa waa balleessiti. Badii kasiititti hin seentu jechuudha. Badii kasiititti hin seentu. Amma fakkeenya Saaliyaa Saamii fudhadha. Saaliyaa Saamii ma isiin silaa biltsiginnaa ta'uu fedhe garuu irraa beeksisa. Gartanii irraa beeksisa laalammaan taneesi. Akkas biltsiginnaa haaree abadisiin amma biltsiginnaa dhumarra seente isiin akhirarra seente isiin isii fi caalaa bultume ummata akhirarra ammaan tana gagagalma'e jechuudha. Junta haaree isaan juuntota haaree. Kanaaf jara keenya bikka deemtanitti hamtu walii hin haasa'inaa. Hamtu walii akkana jettanii hin haasa'inaa. Toltuma malee. Aboo akkamii abaluu keenya sun akkamii abaluu sun akkamii osoo hin jennamni lakkii boona gee qabnaati. Feetu illee yoo walloolallee qabaatte maaliif nama saniin booda walitti araaramuun kee waan hin oolleef isa saniin wallooleettee hamtuu nama sanii hin haasa'in. Aboo akkamii aboo nagee qaba yaa kee namuu nagee qabaati. Tokko namni ganda kiyyaa kun hundinuu nagee malee nagee waliin jirra booyti namni kun akkanatti wal salaamaati akkanatti nuti harka wal fuuneetuma deemna nu meettan kanuma wal lola qabdu beeka. Sigaleemi. Siif isaati tollole malee isa wanni dakalu hin jiru. Hammuu yaani shucuuno. Sigale akkasii jechuudha. Tana. Kanaaf wanni isin gootan bikka jirtanitti wal cinaa dhaabbadha. Khadiiroo elemoo dhaabbadhu. Goofan dimii ati bantee deddeemtuun hin dalaytu. Maallaqa guurtee fi kana deebisi. Oromoo biyya keessaatitti achi ergi. Achi ergi. Miskiina rakkatee dhoomee madaayetti achi ergi. Shamshaddiin xaaha faamilii isaati achi ergi. Isa hidhame abbaa isaati hidhame isaan sanii achi ergi. Okay. Yookaan viidiyoo Ahmad Baaleessan Ahmad Abbasana Baaleessan agarteemi. Ahmad Abbasana Baaleetitti achi erga. Jara keenya akkana jettanii warreen goofan dimii bannee miidiyaadhaan deemannaati. Sagalee isinii taana jiru kan akkana jettanii dhageena. Obboleeyyan keenya biyya keessa rakkoo keessa jiran. Waan Ahmad Bosona Baalee hojjechuu jiru gargartanii waan akkasii sanitti oolcha. Gartanii bannu kanaatitu maallaqa keenya bikka hin jirreen dadhaabbannaa bar. Mee jara keenya isiniimu abaluu na beekaa abaluu beekamaadhaa jettanii waan hin jirreen dalagina. Dirqama ani nama social media irra beekamu tokkoof malee kan nu hin qabu jechuudha. Dirqama ani waan saniin beekamuudhaan qaba bar bakka waan abaluu ja'amuuf hangana kannee maal na godha miidiyaa irratti ol ba'ee haasa'umeef maal na godha. Rabbiin bar dhooysi waan kanitu kannisiin jaabar. Sigale hogga waa kanitan dhooysa. Anammoo ummata kanatti viidiyoo fa'aaf maree akkanatti qarshii tana lakkaa'ee kana namaa kan nu kanaa wanni hin jiru. Shari'aan Islaamaa waan namaa gootu san dhooysi kanni khalaas hin dubbatin jetti bar. Hin agarree shamarran tokko nagarree. Shamarran sun eessa seetan? Awustiraaliyaadha. Warreen Awustiraaliyaa sun amma ifi Ameerikaa tana keessa illee ni jiran shamarran akkasii suni. Yaa sheekha du'aa manaa godhii
jaarsallee jaarsa gaarii rabbi siyaa kan nu je'ii saanaan kun akkanatti kophaa isaana dura fiigaati ana akkanattiin jala fiigaati yaa rabbi jaarsa gaarii tokko khasaanaallee na jala qabu yaa ustaaz jaarsa akkasiisan yaa rabbi kanniif je'iti du'aayi naa godhii hunoo nuti isaan kana gargaarree yeette tawanni gootuu jira garuu maqaan hun dhayinii jaallaa hidhoo ifatan jechu maqaa isaanii kan rabbi ka isaan arku sigale dirqama ifimuu hin qabdu jechuudha yoo gaa namaatiitu gaa tokko jira namni maantanaa kun nama namanu boo eenyu maqaan kee eenyu je'eetti wanni ja'aa jee ka wanni ta'uu jira gartanii ifi gruppii Awustiraaliyaa takkaa jira shamarranii wanni isaanii sanii yaadadhu nuti shamarran wanni Awustiraaliyaadha waan akkana kana goonee jaaniituma jumlumaan kannan jechuu sadaqaa ummata akkanaaf haadhaa jira kanaaf shamarran keenya rabbi hamtuu isinirraa haa qabu isinii kun miidhamoodha waa hedduu nuu qabattanii deemtanii dhugaa rabbi isinii fi baharri tokko beeka nuhi warra dhiiraa kana ka isin zallamu nuhi warra dhiiraa kana ka waa meeqa isin irratti hojjetu isin ka isin saamuu sunutuma ka isin balleessuu sunutuma ka balaa adda addaatiin isin fiduu sunutuma ka taanii bitaan ulfeessee deemus dhiirumaa beeka dhiira malee hin jiru abadan hin jiru wanni akka dhiiraa badduudhaan jirtu keessattuu dhiirti oromoodha jaahila dhiirti oromoodha kanaaf shamarra teenya rabbiin si haa kabaju kabajamiin sin jaa ammoo jaarsa gaarii kan akkan nasrii aanooleedha kan akkasiisa rabbi isinii haa kan intala shamaraa asturee kabajee hijaaba suturiidhaa itti uffise kan akkasiisa rabbi isinii haa kan gartee san kan akkasiisa rabbi isinii haa kannu tanaan isinii kadhadhaan okay akkasii nageetti nu jiraadha fayyaa nuu taha hamtuun isin arkini akkana jettanii hamileen isin hin cabin shamarran duraan qalbiin isii cabxee hamileen cabxee yaa akhi ana akkanaati kunoo namni keenya kunoo kana nama godhaati footoo hawwiidhaatu kanatti kunoo olii gadi hin deemaniiti maali no dhiirti tan akka nasrii aanooleetii jiraa je'iiti fittiimi dhuga fittiimi akkana jettee hamileen isin cabin akkana jettee keessattuu dhiira oromootiif shamarra teenya isiyyoo mataa gad cabxan kalaas dhiirti oromoodhaa takka ati kana gad jennaan kasi ol kaasuu beekuu hin jiru kunis dhufeetuma maqaddaasaa sirra kaa'ee sirra dhiichiseetuma kutee jechuudha kunis dhufeetuma sirra cengilfateetuma sirraa kutee jechuudha sii galee akkamni takka ta'a nama tokko gaasanuu kan dhufee abshir obboleettii tiyya kasiin jiru abshir naatiitu sii jira kasiin jiru ni takkadha sigale nasri aanole magala akkasitti isa jala deemtee khuun irratti waraabu khuun live irratti waraabu khuun footoo isaatii fi khaysiidhaatii fi walitti hidhee waan adda addaa kana fuudhee akkasitti ol daddarbu hunda moohataniiti arraantana ustaazonni nu maashaallah tabaarakallah allahu akbar jechaanii jiraanara gartani namni yoo akkanatti sabrii qabaate rabbiillee si cinaadha dhaabbate jechuudha warri magaalaan guutuu sun hundi isiidha moohatamtuu taate jechuudha murkonyaa naachoo nasu gartanii juuntota harka kannatti taanii jiran jechuudha warri moohatee nasrii fi wanni faadha jechuudha hawwii faadha rabbiin hamtuu isinirraa qabu tan akkasii nageetti hamtuun isin arkin walit deebina guyyaa biraati arraaf tanuma nageetti nu jiraadha